Dreamstime.com audio. tole daawwattoota zaad poodkaast assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu akkam jirtu jireenyi badhaadha sa'a namni alaaf manni deebiniitiin jirra sagantaa mudannoon muuxannoodha jedhu qabannee kan yeroo darbe dargaggeessa gameessa Hamzaa Takluu waliin taasifne kutaa tokkoffaa goolabnee har'a immoo gargaarsa rabbiitiin kutaa lammaffaa qabannee dhufneetiin jirra kanaaf immoo jalqaba irraa hamma xumura sagantaa keenyaatti akkuma amala keessanii qaamaaf qalbiin nu faana bu'aa yookiin faana nu fuudhaan affeerraa keenya. Fire of Dragon Wushu Martial Art Club sponsora kabajaat. Wirtuun leenjii ispoortii keenya Fire of Dragon Wushu Martial Art Club leenjisaa jaalatamaa fi kabajamaa leenjisaa iddoo garagaraatti leenjiiwwan ispoortii garagaraa kennuudhaan beekamu. Coach and Judge Instructor Imaruddin Saidin kan durfamu yoo ta'u yeroo gabaabaa keessatti jaafii gurra uummataa seenee hawaasa biratti jaalatamummaa fi kabaja guddaa kan argatedha. Haalaaf amalli keenya nuuf ragaadha ispoortiin jaalala ispoortiin nagaadha. Iddoon leenjii keenya magaalaa Roobee mana barumsa sadarkaa tokkoffaa madda walaabuu keessa yeroo hunda galmeen ni jira yeroo hunda leenjiinis ni jira. Fire of Dragon Wushu Martial Art Club sponsora kabajaat. Tolemee samboo dagaa amantaan islaamummaa waa baay'ee dirqama gooti keessattuu barnoota islaamummaa jechaadha. Mee Hamzaan barnootuma jalqaba Haaji Umariin biratti yookiin ganda jalqaba taa'e sanitti barate qofa qabatee taa'e moo barnoota islaamummaa caala jechaan gama baratuutitti yookiin hubatuutitti seenee jira? Ani akkuma islaameen kamisa islaamee jimaata barumsa seene waan si ajaa'iburraa jimaata qaraatis seenee baay'ee adii ture yeroo san xiqqishaadha baay'ee ijoollee adii ammallee diima. Amma baay'een diima. Kana caalaa diimadha yeroo san sanyiin araban nu galuun oolu araballee miti Israa'eliin ta'e akkasii yeroo san wanno ta'e adii ture. Akka kamisa islaamee jimaata barumsa seene jimaata moo qidaamee of course qidaamee seene sanbata xiqqaa barumsa seene. Quraana qara'uutti guyyaa san seenee karoorri karoorfadhe yeroo sanatti keessi kiyyoonni jiru dhibbaan dhibbatti dunyaa fi miti maaliif beekta namni dunyaa fi islaamii gaafa rakkate dunyaa san gaafa dhabe of duuba deebi'a namni namaaf islaamellee nama san gaafa dhabe of duuba deebi'a namni rabbii fi islaame immoo namni rabbiin dhugaa argee islaamummaa ta'e never ever of duuba hin deebi'u akkasitti itti seenee qara'uu eegalee alqaacidatu nuuraaniyyaa ka jedhamu muqaddimaa yookaan dura buutuu osoo quraana hin qara'in eegalanii giraamarii akkaataa quraana itti qara'an achirra fudhatta. Fakkeenyaaf alqaacidatu nuuraaniyyaan kun qubeelee afaan arabii keessatti akkaataa quraana itti qara'uu qabdu qubee furdifamu qubee qal'ifamu qubee arraba irratti qara'amu bu'uura gara barnoota amantaa islaamaatti ittiin seentu jechaadha. Of course akkaataa quraana qara'uu itti qabdu quraana makaarijaan seera isaa eegdee akkaataa qara'uu itti qabdu akkasitti rabbiin na eegalchiisa. Waan si ajaa'ibirraa quraana duraan namni alloosee waan akkas waan jedhamu qara. Allooseen kun quraana normaaliin qaraataa garuu akkaataa biraa qaraata. For example quraana namni qara'u gariin qubee takka akkaataa isaarraa hiika yoo dabarsite hiika biraa kenna. Mee fakkeenya akka hiikaatti ismi yoo jedhamu ismi yoo jedhe ismi jechuun maqaadha. Washi ismak maqaadha. Garuu ismi yoo jedhe arraba baasee saarra qare dili jechuu. Laal agarte lachuu saadha. Giraamarii isaa yoo eegi hiika biraa sii kenna jechuu. Lachuu siidha. Ismi maqaa. Ismi laal garaagarummaan qabu bara arraba qofa irratti garaagarummaa qaba. Achi dura bulii 15 dura sheeka biraa ture jedhama. Sheeka alloosee kanaan qara'u. Alloosee dha fakkaata. Seera quraana giraamarii isaa eegee qaraasisuu hin dandeenye ture. Osoo sarara qara'anillee akkasuma bada subhaanallah. Garuu sheeka makaarijaan qaraasisuurra rabbiin na fide. Ani sheeka san bira dhaqee sheekni sun ana dura guyyaa 15 gale. Guyyaa 15 qofa na dursee galee jedhan. Sheeka haarawaa akkasitti irra eegalee quraana san qara'uu eegalee quraana alhamdulillah anjuma 8 xumure. Quraanni kun jalqaba soo musliman ta'in sarara miti wayna fakkaata. Wallahi yeroo san bar subhanallah amma miti. Akkaataan barreeffama isaa. Akkaataan barreeffama isaa amma ka subhanallah rabbiin ulfeesse قرآن كرا إفاتنا مقاجل تيدا ربي إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون دا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا هدوك يسبت ربي قرآن فارسي أما ميت يرو سنت
sarara mixii waggaa kumatti waan baratamu natti hin fakkaatu. Eessa arge beektaa? Ijoolleen ollaa keenyaa takka osoo qaraatu guyyaa tokko fidii immoo kitaaba kana jedhee mucaan musliimaa beeki. Sitti hin kennu naan jedhe namni xaahara malee hin tuqu. Tole ulfaadhu jecha barnoota baradhe naan jetteetiin hin jirta maashaallaadha. Mee namni ati jalqaba irratti barnoota quraanaa irratti eegaltee irratti xumurte isheen sun maqaan isaanii akkasumas immoo iddoon ati itti eegaltee itti xumurte eessa? Jalqaba irratti quraanni bakka inni itti eegale saambituudha. Roobe maachi taan as nama hin beeknee fi namni roobe qofa nu dhageeffatu uummanni jimmarraa kutaa oromiyaa hundarraa nu dhageeffata. Asirraa saambituun tun birri 10 makiinaadhaan kiiloomeetira muraasa wayiiti roobe irraa jechuudha. Achitti quraana sheek Kadiir jedhamu irratti juusa 15 qara'ee nama ajaa'ibaati rabbi umrii haa kaa'u maaliif barsiisaa kiyya jalqabaati rabbiin barakaa isaanii haa godhu amma suudii jiranii haga achi asiyyuu na jaalatan wallaahi baay'ee na jaalatanii darasoota san keessa sadarkaa tokkoffaa irratti ana jaalatan hedduu takka. Juusa 15 immoo sheek Ahmed jedhanii sunillee namuma saambituuti shaalloo jechuun illee roobe irraa kaluudha achi qara'ee quraana isaan lamaan irra fixe sheek Kadiirii fi sheek Ahmed irratti qara'ee fixe kitaaba moo bakka biraa. Tole ulfaadhu ilmi yookiin barnoonni islaamaas haa ta'u jechaan barnoonnummaan kamuu waan daakanii keessaa bahanii miti hedduudha. Ammoo maalirra jirta jechaan xumuratti goote moo xumuratti godhuuf yaadaa jirta moo ittuma jirta dhatti waa'ee barnoota islaamummaa? Barumsi dhuman qabu akkuma beekamu rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa waa'ee barnoota asumaanuu xiqqoo wanni jechuu barbaadu barumsi jechuun beekumsa jechuudha. Islaamummaan tun jalqaboonni ittiin eegaltu beekumsa. Jalqabarraa quraanni guutuun kabajamaan kun beekumsaan eegale. Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa gaafa nabiyyi irratti gaara Hiraa keessatti osoo rasuulli jiranii Jibriil dhufe. Quraanni jalqabaaf bu'e اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. إذا قرآن يكون جبريل التلفي نبي محمد أقام سيك أبي قرأ يدين أنا قرأون بيك وداني الرسول صلى الله عليه وسلم قرأون بيك الرسول يدبسو قرأ وتكيون بيك قرأ يدين أما اللي أنا قرأون بيك جلال الرسول دفك الرانجيجي يروسا دي جدين لمرة قرأ يدين مال قرأتين اقرأ باسم ربك الذي خلق باسم مكا ربك الذي إسا خلق أومي مالومي وعندك أومي خلق الإنسان من علق المنما كأجرتي إيجا إتيتار أومي علاقة يجون إيجا إتيتار ستيبين جلقبا نطفة دما بشان سبارمي دا إيجا سيجافة قويا سدتما علاقة ديبي علاقة يجون إيجا إتيتار جودا gaafa guyyaa 40 achi dabalatu mudughaa jechuun kutaa foonii namni afaan kaa'achuu danda'u takka jechuudha. Quraanni waan san dubbadhu jedheen laal Jibriilitti dhufe soomi hin jenneen ka'i salaati hin jenneen jalqaba irratti dubbisi baradhu jedheen laal. Amantiin islaamaa beekumsaan eegala. Beekumsi hunda dursa. Quraana guutuu keessatti rabbiin maal jedheen takka rasuulaan qabeenya naa ida hin jenneen umrii naa ida jedhee kadhadhu hin jenneen waqul rabbi zidni ilma. beekumsa naa dabali jedhu kadhu jedheen rabbi beekumsa jedheen subhaanallah. Agarte beekumsi waa hunda dursa. Asumaanuu wanni jechuu barbaadu hedduu namni isaa seenaan isaa guddaa ta'e addunyaa kanarratti nama beekumsaan fagaate. Hedduu abbootii qabeenya barumsa irratti barumsuma idilee irra baratamu kanayyuu abbootii qabeenya namni baay'inaan barsiisuun argitu. Eenyuun barsiisan baay'inaan Albert Einstein. Albert Einstein maaliin beekame? Qabeenyaan miti beekumsaan. Waggaa 100 meeqa dura du'e fuulduraafillee hin baratamu. Maaliif beekumsi poweridha. Knowledge is powered. Beekumsi humna. Beekumsi waa hunda dursa. Kanaafuu gara gaafii keetitti yeroo sii deebi'ee qaraa jira barumsa insha Allah fedha rabbii guddaatiin hin dhaabuuf illee hin jiru maaliif jennaan namuma beekumsa guddaa qabutu iddoo guddaa ga'uu danda'a. Beekumsi xiqqishuun si kuffisti. Beekumsi xiqqishuun waan hin taane keessa si buusu si jarjarsiti si ajjeesti. Du'uu dandeetta hin jira namni akkasitti beekumsa xiqqishuun du'e seenaa sana isinitti hin dheeressu. Beekumsa xiqqishuu waan qabuuf du'e lubbuu ofii dhabe garuu ka beekumsa guddaa qabu hin dhabne seenaa jira kan. Kanaafuu insha Allah yoo rabbiin naa laaffise ilmiidhaan akka hamzaatti akka nama tokkotti ilmiin fagaadhee nama tasgabbaawaa fi daa'ii cimaa akka ta'u abdii guddaa qaba rabbi. Tole ulfaadhu har'as ittuma jirta jecha gama ilmii barnootaa ammas rabbiin sileef haa laaffisu jenna nutis.
tole daawwattoota Zaad podcast sagantaa mudannoon muuxannoodha jedhurraa waan gaarii akka hubataa barataatiin hin jirtan abdii guutuu qabna. Kanaaf immoo gaa ammas sagantaa keenya hin eegalle malee hin xumurre. Sagantaan keenya waa hedduu bohaartii qaba, barnoota qaba. Kanaaf immoo yaadallee haa ta'u qeeqa qabaannaan gama iddoo comment yookiin sanduuqa yaadaatiin anaafis haa ta'u Zaad podcast idhaaf akkasumas Hamzaadhaafis yaada qabaatanis qeeqa qabaatanis gama saniin kaayaa fi akkasumas immoo chaanaala YouTube keenyaa Zaad Production subscribe share fi like gochuudhaan yeroo hundumaa faana nu fuudhaan nu hordofaan dhaamsa keenya. Kanaaf immoo akkuma isinii kaafne sagantaa hin eegalle malee hin xumurre waa baay'eef duubaa qabna. Kanaaf ammas faana nu fuudhaan dhaamsa keenya. Tole Hamza galatoomii ulfaadhu jecha ati nama dukkanaa fi if argeedha. Akkana mire tole mee dukkanni keessa ceeteetiin asbaati yookiin bu'aa bahiin jalqabaa suni akkam ture har'atti immoo yeroo islaamummaatti as ceetee barnootaanis waa hedduu jechaan ilmi islaamummaa tan hedduu faana dhooytee waa hedduu irraa hubatte jedheetiin ni yaada mee yeroo saniif yookiin dukkana kaleessaatii fi if hardhaa haala kamii laaltaati yoo wal cinaati qabdeetiin ilaalu. Of course gaafii bareeda gaafii ajaa'ibaati. Maaliif beektaa waa takka jira namni qadrii ifaan qabu nama dukkan argee beeka. Qadrii fayyaan qabdu nama dhukkubsatee beeka. Qadrii siigalee beelli qabdu quufni qabdu nama beela'ee beeka. So ani dukkan argeera waan ta'eef islaamummaan maal akka taati nama baay'inaan islaamummaa keessa dhalateera nama gara biraatti dhufe qadrii islaamummaa tana beeka. ربي القرآن سا خيست هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون هل يستوي الأعمى والبصير هل يستوي الظلمات والنور إفافي دكاني والقطان جل ربي قافي كويس جمال والقطان وجو بكمال مالي في دكان خيس نمني الرفا مالي واتكد لقون دانو قيان قرو وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا كإلمي نما كنت دكتور اللي بروفيسور اللي ليدرين اللي كيس ديمج الراقطود دكان نمو كرفان سيقال ولينكت أوجو كفري خيستي مدنو تكاكابا مال نجاني واو وهي جتة ودمت سيطاني سنتقو نجانا سيطاني جنامي سيطاني سنتقو شيطاني جن يري سيطاني جن سيطاني سنتقو يوج ذكري وهي جت ذكرين سماليني أبونا زمن سبيات قدس مكة تنتام نزكة وقوفك عدكة وان كنا إن ديرتا أفانجيزيتين سيقولي أتبقى وكون لنتي بتمرت مسكال بس ما بقول له بس كل سادو أملاك إن بقدس لازم زامن ويت ما سنك دك سيطان جتة تفوتك ديرتا كون كان يوجد سيطان نبكة تبات من بعض ست دياتود أجايبا أن يروتك إشاة من بيتا ميرة بر يروتك إشاة منام نك يروتك إشاة نما بايتو نما تبايتو سيطان نكون فودك إلى فارس يجي أتيجي نسيدر ببيتا بجودا يروتك إشاة شو ومدو تفاسد ورابي سكان فاس سنيا يروتك إشاة وانغو غراش كان فاكي سديما بول سيرك كيسبيتا يروتك إشاة ركّت يا بجوكنا إردو بنيسو فرادة دبروسا بنيسو مكانه بلبل نتشاف سينا تيسي نمو غراش كان نانانيس أما لك كلي فارا ديمه ميتا كلي غدا كنا ديمه تيرا غجيك كنا صدق دي بقى نمني وان كنا جد شيطان يسنين تقولون جدا جد إيه رافا شيطان أنو ما وسواس أكو مدران لي تبجوا لك سيدي فاود يقول دادي ده والله دو غمار أني وان كنا إنو ما جد إيه إنو ما شيطان نانانيس نجسي مسكالي جرا مسكالي مخاجرة مسكالي كان اللي يو كانت وانو هداتني رافا شيطان نما تقول أنو ما تقول إفتو ذاك كإفتو ذاك جرا بيتا جسي إفتو والله دو غمار duraan kamu kaatimi ka iftu kana jira masqalli ka ifu halkan ka ifu kana me gora de yona rade me de ka ifu kana le gora nar rade wudi de narille de kale wan dukana gofdi yesa argi subhanallah sigale atibar gafas خالق السماوات والارض خالق الدجي سمي اومي the creator of the heavens and the earth خالق الدجي سمي غرغس تكمله اومتن غبرتو براتي وان برا غبرتاتي دكاني كنا أقولي هنجو قافس ديفيد إيه وانا جاي بخيسة نمني آية الكرسي قرأ شيطاني سنتو القرآن رسول صلى الله عليه وسلم نمني وان كان قرأ ربي تيسا قدي في حاجة إني أقرتي جنمات إذا تيسا الملائكة شيطان اللي تندياتود وان كان أني وان ظاهر أرجع وان قافس نادي ديمي الرفع والله آية الكرسي جدي أكنن تتفادى ورف وما تك شيطان وان جرب وسواس نارو
حتى مي نمني وان كان وانا نم دامسك يكون براغو آية الكرسي قرأ نمني أبجوني سوانو قرأتشو مي أوفيت تطفي عرق شيطان يورك أنا حمزة كجيبا والله نرجو وانا نرجعه سبحان الله أقرتي حاجة أمانتين تون إفاداتي حاجة أقرتي قول الرسول صلى الله عليه وسلم لقاعد سو وانا كان نموذج تيجي بربادتي دكانا في افتوالنا قرتو قرار ربي مالد إنساني وان براغ بران دكانا قرار ربي مو إف أيه تلو الفار دوغا إيشان هدو وان نما أجايبودا إيشان نما bu'aabayi hedduu qabu. San hunda keessa dabartee immoo barnootatti ceetee hin teenne. Waa hedduu eega beekumsa hedduu dhuunfatteen booda haga humna keetiitiin haga beekumsa qabduun hin rafne. Dirqama namummaa ta'e islaamummaa hedduu baataatiin hin jirta. Kana jechuun maali? Akka dhageenyetti Hamzaan yeroo ammaa kana nama amantii kiristaanaa keessa jiru. Gara amantii islaamaa yookiin amantii islaamummaa ta'e isa ganama irratti dhalateetti waamaatiin hin jiraa jedhamu. Dhugaa moo kam? Dhuguma soban qabu haga wallaalummaa kennaa akkasii waan si ajaa'iburra waan takkasii yaadadhe deebii keetti sii dhufa waan jalqabaa irratti waan takka jira islaamummaa keessa akka rabbii kiyya kanarra wallaahi himuu barbaada amma baay'ee waan kanallee himeen turre gaafa islaamisan rabbii kana hedduu takka rakkadhee ture yaani qariyaa keessatti illee nyaani naa ta'uu didee hedduu takka miidhaan irra gahamaa ture uffata hattan uffata dhabee wallahi akkana suphee sigale suphee godhachaa ture rakkinni hedduudha mudannoon hedduun irra gahaa ture gaafa boo'ellee hin jira so walumaa galatti rakkinni sun waan guddaa ture islaamee jennaan islaamummaan tun akka amantii dhugaa ta'e beekee jira maal jedhe rabbii kiyya jedhe wallahi leeyli ka'ee ofii muufillee miti leeyli dhaabadhe yeroo sanatti akka amma gartee imaanni du'e kanaa miti yeroo san wallahi leeyli dhaabadhe leeyli ni yaalan ta'u hattan waan kennama san keessaa jechuun wallahi sobuufii miti rabbiin arga leeyli an dhaabadhu irraa yeroo sanatti hattan nama miila kiyya dha'ee kayi naan jedhu wayii na fakkaata sa'a saddee yeroo ga'u nama wayituu miila kiyya dha'ee kayi naan jedhe na fakkaata ijoollee leeyli waliin kaanu yeroo san hin jira sittuu miila kiyya dha'ee naan lakki naan jedhe namni hundinuu sila maaltu miila kiyya dha'ee kayi naan jedhe wallahi na dhagahamaa ture rabbiin kadhe gaaf tokko jechuudha rabbii kiyya dheen ammaatii kee keessaa ba'ee jira islaamummaa jaaladhee jira rakkinni hedduu argee jira atillee yoo na jaalatte yoo amantiin islaamaa sirrii ta'e milikkita wayii agarsiise milikkita wayii sirraa arguu barbaade milikkita daariktii an argu jedhe rabbiin leeyli ka'ee naannoo sa'aa jaamoo meeqa ka'ee naannoo sa'aa torbamoo waan akka torbaaf gaddeebi'ee rafe milikkina rabbiin kadhe rabbii kiyya dheen milikkita sirraa barbaade yoo dhugumaan islaamummaan sirrii ta'e na jaalate milikkina barbaadu sa'aatii akkana godhanii ilaalantu jira sa'aatii 10 daqiiqaa 40 na kaase dhanii riba keessa bakka ka'uu barbaade sa'aatii 10 daqiiqaa 40 daqiiqaa takkallee bira dabarsite 41 yaalaan godhin jedhe takkallee murtee 39 yaalaan godhin wallahi ladhiim rabbii yoo amantiin dhugaa ta'e sa'a 10 daqiiqaa 40 na kaase dhanii deebee rafe leeyli dhaabee deebee rafee olu taale akkana godhee laale sa'a 10 daqiiqaa 40 wallahi alarti irra leen kan takka irra leen kan alhamdulillah jedhee dhiise so amantiin islaamaa akka namni ala ta'ee haasa'u miti amantii bareeda inni bara ka'ati namoota islaamummaatti yaamarta naan jetteef dhugaadha kaayyoon kiyya guddaan kana maaliif ilalaalati waan tokko yookaan carraa gattee daldalaa cimaa ta'uu qabda yookaan barattee barumsa cimaa ta'uu qabda addunyaa kanarratti seenaa wayii galmeessuu qabda sababa kanaaf kaayyoon inni guddaan inni ijoon haga rabbiin addunyaarra na kaa'e barumsa kana wanni an dabalachaa jiruuf illee uummata gara amantii biraa keessa jira yaamudha rabbiin asirratti akka na gargaaru abdii qabaa ni yaama hedduudha alhamdulillahi namoonni islaamummaa illee narra qabatan baay'eedha lakkoofsa kanallee jechuu baadhu namni an shahaadaa qabachiise illee ni hin jijjiiranii namni na argee jaarsaaf jaartiidhaan shahaadaa qabatanii keessan tekstii na kaan illee hin jiran viidiyoo kee hordofnee shahaadaa qabanii naan jedhanii ijoolleen alarraallee akkasitti dhaamsa kiyya tokko dhageeffatanii shahaadaa qabatan baay'een ka keessan na barreessanii jiranii inshaallah ittuma jirrachuu barbaadeeti. Tole ulfaadhu jechaan xiqqoo of duuba si deebi'a waa'ee mucaatti jechaadha. Mucaan sun akkam haddatti islaamummaa jechaan akkuma kee ejjennoo jajjaba qabamoo akkuma kee barnootarra jiramoo moo inni jechaan mee haala kamiin ibsitaan isa haddatti? Isa akka itti ibsu inni islaamee jira maqaan isaa yeroo ammaa Abdallaadha fuudhee illee jira fuudhee maatii qabaa
amantii islaamaa hin baranne si galee amantii islaamaa baratee akka kiyya kanatti waan onnoo ta'e hin qabu akka kiyya kana yeroo jedhu guddaa of godhu osoo hin taane hin baranne jechuu barbaadeeti garuu akka islaamummaatti nama salaatu nama islaamummaa irra jiru maatii islaamaa horee jira maashaallah rabbiin hidaayaa fedheefi jira jechuu barbaadeeti sadiini waliin baane lamaa walitti nu hambise rabbi woomaa fi nuti lamaan islaama taane mucaan kun ka jalqaba bade akkasuma bade inni gammaa kiristaana jechuu barbaade. Tolul fadhu Abdallaallee ejjennoon isaa jajjaba rabbiin haa eda'uu fi beekumsallee moorichaan rabbiin haa dabaluu fi itti aanee immoo gaamee waamicha gara islaamummaatti taasisaatiin jira jette. Waamicha kana mee ati jechuun gama fiizikaalii yookiin immoo face to face jedhanimti gama qaamaatiin taasisaatiin jirtamoo gama sooshaal miidiyaatiin taasisaa jirtamoo gama sooshaal miidiyaatiin immoo yoo taasisaatiin ka jiraatu taate sooshaal miidiyaan hedduutu jira bifa barreeffamaatiin hin jira bifa mallee laayiviitiin hin jira mee ati haala kamiin gaggeessaatiin hin jirta waan kana? Ani karaa waan kana wanni dhiibbaa guddaa uumuu danda'u yeroo ammaatti akka influential wanti sigalee miidhaa guddaa geessisuu danda'u yeroo ammaatti miidiyaadha. Anamma osoo masjidu nuuriin keessa dhaabadhee daawwaa godhe namuma roobee qofa jiru irratti hafa daawwaan kiyya yookaan yoo maayikii qabadhee sagalee guddistuu hin qabatin yoo immoo masjiduma godhe haguma masjida irra jiru sanitti hafa daawwaan kiyya. Daawwaan miidiyaa baay'ee important the most important thing waan akkam barbaachisaati. Sigalee daawwaa miidiyaa jechuun waan addunyaa kana nama dhageeffate hunda wal ga'a. Viidiyoo egaa namni 60 ilaaluu jira 100 ilaaluu jira. Daawwaan miidiyaa wanni kisaa addunyaa kanarra barbaachisaa hin jiru. Dr. Zakir Naik rabbii dhummi haa dheeressu ka inni waan uummata miliyoona jala dhiyaatu shaadaa qabachiis miidiyaa kanaan uummata miidiyaa wal argee PSTV dhaan dabarsaa akkasii malee osoo hindiin qofa keessatti hafe godhee hindi ma keessaa daawwaan isaa hadda hoo hindi irraa ka'ee addunyaa hunda deemee Awurooppaa deemee hatta Itoophiyaa dhufee afaan hedduutti translate ta'e daawwaan isaa. Kanaaf wannan jechuu barbaada miidiyaan waan ajaa'ibaa waan utubamuu qabu waan jabeeffamuu waan namni irra dalaguu qabudha. Ani gama kiyyatti yoos deebi'ee bifa hundaanuu dabarsaa barreeffamaanillee laayiviidhaanillee paastariidhaanillee wal argee face to face dabarsaa so namoota hedduu islaamummaa dura dhaabbatan namni paastaroonni hedduun ka islaamummaa xiqqeessan gaafa wajjin haasofne achumaan tasgabbaanillee hin jedhanii akkasi. Tole ulfaadhu jecha waan gaariidha. Miidiyaaleen gaa daawwaa keessatti yookiin immoo akkaataa itti hubatetti waa hedduu shoora guddaa taphataatiin jira jechaadha. Tolemee namni yeroo tokko waa tokko yookiin hiriyaarraa yookiin maatiirraa yookiin firarraa akkasumas immoo jiraatotuma naannoo isaarraa eegala. Ati mee islaamummaa tana maatii kee keessaa namni ati jechaan waamicha taasifteef hin jira abbaa kee haa ta'u obboleeyyan kee haa ta'u abbeerota illee wantoota akkana kana jechaan namni waamicha kana dhiyeessitee fi siif milkaa'ee jira hagammaatti. Hin jira maaliif inni beektaa wanni kun waan nasiibaati atittuma akeeyitaa qajeelchuu rabbi. So rasuullu sallallahu alaihi wasallam abbeeraa isaanii akkaan jaallatan Abi Xaalib abbaa Aliyyi bin Abi Xaalib Aliyyul Haydar ka jedhamu abbaa isaa yoo qajeelchuu hin dandeenye. Namni nama qajeelchuu never ever addunyaa kanarratti hin danda'u. Ittiin gahuu qofa ka qajeelchu rabbi. Rasuula rabbiin maal jedheen wama alayka illa albalaagul mubiin itti geessu jedheen. Innaka laa tahdi man ahbabta walaakinna Allah yahdi man yashaa. Ati abbaa jaalatteef qajeelchuu hin dandeettu. Ka qajeelchu ana jedhee rabbi. So akka nama tokkotti ani biyyaan bakka itti dhaladhe san sigalee xiqqishaadhaan achuma dhaladhe malee achitti hin guddanne. Maybe umrii kiyya 13 irraa achitti hin guddanne. Umrii kiyya xiqqishaa ta'ee achi boodaan bakka biraa guddadhe darasummaa keessatti kan irraa fi roobime keessatti. So warraan yeroo itti dhadhaqutti ittumaan geessa ka rabbiin haqiiqatti abbaa kiyya ittiin geessa abbaan kiyya nama barumsa iyyuu qabu taati biddeenaa tun xiqqoo nama mataa jabaatu achirraa kaafee mucaan adaadaa tokko ka islaama ta'ee jira kaayiroo jira takkallee hin jirti mucattiini akka obboleettiiti garuu ani eessuma ta'aaf akkuma obboleetti ilaalaa isinillee shaadaa qabattee jirti namni fuulduraafillee shaadaa qabatu hin jiredhee kaan abdii irraa qabu hin jira jechuudha inshaallah. Tole ulfaadhu
waan gaariidha. Jechuun maatii irraa eegala jechaan akkuma reefsii kaase namoonni waan baay'ee namootumatti dhiyaatan irraa eegalan waan jedhuuf si kaase. Walumaa galatti immoo akka reef naaf kaaftetti namoonni ani hagammaa gara islaamummaatti yaame tilmaamaan hin beeku jetteetiin turte. Tole ulfaadhu jecha yeroo baay'ee jechaan atillee xiinxaluu dandeetta namni yookiin ijoolleen islaamummaa irratti dhalataniitiin hin guddatan gahee amma ati baataatiin jirtu kana hin baatan irra hedduun jechaadha. Irra hedduun akkuma baatan irra hedduun isaanii immoo of duuba. Waan kana akkamitti ilaaltaati? Hubannoo waan kanaa ana akkam zaata akka itti ilaalu wanti inni maddu akkuma jalqaba siin jedhe san namni irra hedduu ni'ima keessa dhalate hin beeku irraa dagamaadha. Hedduu warri sahabaa sun islaamummaa sana akkasitti jabeessaniif yeroo isaanii jaahiliyyaa turan. Jaahiliyyaa ummata wallaalaa ummata rabbiin hin gabbarre turan. Gaafa achi as deebi'an jaahilummaan sun itti dhaga'amti. Sigalee innaa ummata rabbi irratti jabaatu ture. Rabbiin quraana isaan laa tajidu qawman yu'minuuna billaahi wal yawmil aakhir يودون من حاد الله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم إيمانا وأيدهم بروح منه ربي جل صحابته يجوا أمة أجرتي وان أجائبة جل ربي نسام فارس سنين وانت ججباتنيف أمة أمنتي برا الرتوران أمة جاهلة توران نمني توكو سيقالي for example nama tokko ka rabbiin qalbii cufe yoo ta'e malee namni duraan hiyyummaarra ture namni mana citaa keessa galu eegasii mana viillaa yoo itti ijaaran gammachuun inni hagas gammadu addunyaa kanarra hin jiru because maaliif qadrii hiyyummaa san beeka manni citaa sun maal akka godhe beeka gaafa achis deebi'u viillaa keessatti mana shintibeetii gaarii irra ta'a shaaworii qaba yoo laaltuyyuu qilleensa gaarii qaba sitti tola manni citaan dhukkeessa irraan dhoobu agartee qilleensa gaarii hin qabu ni'imaa san gaafa achi keessaa ba'e gaafa kana dhufu hin gammada jechuudha. Nuti ijoollee musliimaa wanni dagame yoo jiraate parsan namni alhamdulillah hedduun isaaniillee namni islaamummaa kan akka gaarii oofan hin jira. Garuu wanni xiqqoo keessaa dagamu wanti xiqqoo akka waan kana hedduu takka irratti fookas hin taane wanni godhu irra dhalachuudha. Ni'imaa san wanni wallaalaniif kan yaada. Inshaallah rabbiin haa jajjabeessu rabbiin agartanii nu haa kakaasu nullee warra ol kakaasu nu haa godhu. Tole ulfaadhu jechaan namni waan harkaa qabu gatiin beekuudha. Yommuu akkuma tinaa kaafte wantoota hedduu dukkana argitee rakkoo argitee waan hedduu jechaan dhiphinni argitee yoo gara bal'inaatti achi seentu waan san yaadattaa kana jabeessitaa jechaadha. Tole ulfaadhu jechaa sa'aatii kanatti atillee islaama alhamdulillah waa hedduu keessa ceeteetiin jirta barnootaallee hedduu deemteetiin jirta jechaan walitti dhufeenya sheekota islaamaa waliin dargaggoota islaamaa waliin namoota hedduudhaan qabda. Sa'aatii kanatti mee wayita laaltu walitti dhufeenyi dargaggeeyyii islaamaatii fi sheekota yookiin beektota islaamaa maal fakkaata yeroo ammaa kanatti jaa? Wanni fakkaatu akkaataa biyyaarraa wal dhaboonni kun maybe wanni Baalee jiruu fi wanni Harargee jiru wanni Jimma jiru garagara ta'uu danda'a. Akkaataa ittiin bulmaataatti yookaan akkaataa naannoo sanii amma uummata Harargee yoo fakkaate asuma keessa faarsuu barbaada. Yaani waan isaan hin qabneef himi. Uummanni sun uummata jaalala qabu. Uummata sheeka isaanii ol kaasan. Uummata agartee walii quudhan. Uummata jechuun wallaala isaaniillee hin kaasan. Meeshii amiini biroo akka fakkeenyaatti haa kaasu. Asumaanuu rabbi umrii haa kaa'u. Nama daawwaan isaanii namatti tolu. Nama kan akkana laalanii kamataan akkanatti ol dhaabatu jechuudha. Maasha Allah abbaati sunnaa Yahudaa hordofan jedhanii ni bar akkanatti akkanuma goggodhanii bira kutan itti kolfanii hin beekan sigalee haadhi xikma ati laal namni tokko shabaabban amma gara arsii keenya wal gurmeessanii biyyoota hedduu irratti wal gurmeessanii jira garuu gara keenya kana yoo dhufne dhugaa rabbii yoo dubban namni wal baqatee jira maaliif naan jedhe ila namni tokko akkaataa daawwaa itti godhu kanallee xiqqoo ni ulfaata qeeqoof osoo hin taane masjida keessa dhaabate ijoollee sunnaa Yahudaa hordoftu ijoollee mataa firiizii ijoollee surree irra deemtudha ta'uun qabu akkam zaatte jechuudha akka wallaalummaa kiyyaatti maaliifi mataa firiiziin ta'uu danda'a of course because nama kana suuta itti dhiyaatee yoo jette hin gorsita mataa firiizii jechuun nama kana gorsuu hin dandeettu dheessisiisuu masjida irraa baqachiisuu ta'a. Kan surree irra deemtoo jettee suuta itti himte bilisa kiyya maashaallah sunnaa Yahudaa xiqqoo sunnaa rasuulaa hordofte bareedettee yoo itti seeqatte itti dhiyaattee akhlaaqa gaariidhaan gaafa kana walumaa galatti dardar arrabfamuu hin qabu
gara daa'itiin gara sheekotaatiin dardar arrabsamuu hin qabu never ever maaliif islaamummaa kana jalqaba irratti osoo wanni wayii galee fiiga karuu hiikennu dardara kan dhugaa yoo dubban namni hin jaalanne amantii jedhanii namni amantii jaalatu amma mataa firii zeeteettuun kan ka sunnaa yahudaa hordofaa kateettuun kan namni hagas onnoo danda'u amantii isaa quuqamu hin jiru ruhii hin kennu garuu ammoo nafsiyaa dardarummaa waan jedhamu agartee santuu hinjifata malee jibba amantii islaamaa ta'e uummanni islaamummaa hin jaalata nafsiyyaa hinjifate nafsiyyaa tana ammoo suuta gorsitee sirreessuu danda'a. Yeroon keessa jiranillee beektaa ulfaataadha. Uummanni dargaggummaa tun yoo of gadi hin qabin yoo immoo akkuma tireef naaf kaafte akhlaaqa gaariidhaan namni si hin qabbaneessin uf hin qabbaneessuun ulfaatu akka sadeetiin hin hubadha. Tole ulfaadhu jechaan mee walitti dhufeenyi akka magaalaa keenyaatti dargaggootaa fi sheekota jidduu yookiin beektota islaamaa jidduu hedduu jechaan haala yaadame san hin deemaa hin jiru jechaadha. Kun immoo sirraa'uu qaba. Hayyee ulfaadhu jechaa qophii keenyas gara goolabuutti deemaatiin hin jirra. Jechaan silaa osoo waa hedduullee haasuu inni gaariidha. Seenaan kee jechaan waan haasaaniitiin hin keessaa bahanii miti. Garuu immoo sa'aatii waan hundaan geessuuf gama goolabuutti deemaatiin hin jirra. Mee Hamzaan har'atti haadhaaf abbaa isaa haadhaaf abbaan maatii islaamaas ta'an islaamallee ta'uu dhiisan dirqamatu ilmarra jira. Haadhatti haadhaaf abbaa isaa quba qabaa ziyaaraa bilbilaa fi haadhatti Hamzaan jecha. Dhugaa yoo dubbanne riyaalii fi abbaan keenya argate malee waan tola na oole baay'ee hin qabu. Yaani riyaalitu nu dhugaa rabbiin argu. Angaruu akka ilma tokkootti maaliifi namaati badaalessi oole khayriidhaan deebistaafi. Haga tokko akka Hamzaatti dhaqee ziyaaraa ture hin bilbilaaf illeedha. So abbaan kiyya baay'ee jibbaa naa qabadhee yaadu garuu firri kuuwwan yeroo islaamummaa qabattee beektu akka nama duutes ilaalan akka nama karaa badaa tokko ati qabatte du'eera jedhan gaafa jalqaban islaamummaa qabadhu abbummaan kiyya kun jechuudha abbaa ilmaan gafaatii yaamanii abbaa taarikuu jedhaniin kan kiyya taarikuu waan ture abbaa taarikuu jennaan du'ee jira taarikuun na yaamina hunduu ni araan ruuhiin hin jira islaamummaa qabachuu kiyyattu du'uu ta'e jechuudha subhaanallah yaani akkas ture an kan hundarrayyuu irraan ka'an waan ajaa'ibaa jira waan takka na yaadachiiste hin goolabne inshaallah suudii deemee ture yeroo tokko suudii deemee ture asii baharaan deemee darasummaa keessaa deemee jiru baharaan deemee bahara bira gahee abbaa kiyya dawwale yaa abbaa kiyya agartee ilma sirraa ba'e birrii na argi jedhe jennaan lafa lixinaan jedhe wallaahi laati lafa lixinaan jedhe naan jedhe baay'ee wannoo jedhe eshi eegaati naa wannoon taane lakkoofsa haadhati yaa na ergi jedhe hin argine narra cufate hin dhiise anan boo kalaas abbaan kiyya kana jedheemi wata akkayyuu hin jenne achi sumaalee keessa baadiyyaa achi ba'ee dalagadhee deemaa jedhee murteeffate akkana jennaan dhagahan ijoolleen achi jirtu ijoolleen dhagahanii maa akkana si jedha naan jedhan jennaan ani akkana akkana jedhe akkana ture kiristaana ture hin islaame sababuma kana jedhe waan biraatii miti jennaan wallaahi al'aziim ati ilma akkana jirtu baadiyyaallee baatiin dalagattu jedhan ani jedhe tokko wayi Abdurrahmaanii galata namaallee dubbachuun bareeda yeroo rakkinaa tan keessa Abdurrahmaan jedhama wallaahi Hamzaan yoo doonii yaabbatiin jedhe ani wallaahi billaahi miila takka achirraan kaa'u jedhe qotiyyoo manaa qabaa gurguree Hamzaa baasa malee jedhe yeroo makan ijoolleen sanuu jarri iyyuu rakkattuudha beeka tawfiitiifuu baararra jiran birrii walitti qabanii ayitaqid birrii yeroo san Itoophiyaa kuma lamaaf immoo kumaaf dhibba jaha dooninuu achi gadi abbaa dallaala bira dhaqan kun akkana akkana waan akkana akkanaati nullee malarra jirra Hamzaa kan akkana akkana dhanii dallaala himanii jennaan muslimaa kaisinuu kana yaaddaniif dhiisaa naza bilaash wallaahi labi doonii an bilaasha deeme birrii sanillee wacii godhadhe rabbi subhaanahu takka nan ganne anan rabbiin gate malee an akka raarraa baade malee rabbi nan ganne jechuu barbaade. Kanaaf immoo dirqama kee baataatumaan jirta jechuudha. Firoo abbeeraan hin jira namoota hedduutu jiraamti namoota kaniinoo ziyaarta wal ziyaartanii quba wal qabdanii. Yeroo dhaquutti inni dubbisa achi dhugaa dubbattuuf immoo si galaami atillee nama tokko yoo ila isaan si feene fuula osoo si guuranitti deemuun hin ulfaata. Dhaqeen dubbisa inni dubbisa yeroo achi dhaqetti garuu yeroo hedduu achi hin deddeebi'u yeroo dhaqetti numa dubbisa jechuu barbaade. Tole ulfaadhu jecha gaafii keenya keessaa nuti ceenummoo ilmi namaa jiraatuudhaaf waa hedduutu isa barbaachisa. Jechaan qonqollee waa feeti, dirrillee waa fedha, manni keessa galanillee hin jira, waa hedduutu jira miti. Har'arratti Hamzaan mee gama hojii dinagdeetiin maalirra jira?
hojii dinagdeetti dhugaa dubbanne ji'a torba dura waan akkasii dura hojii harkaa qabaa hojii laaftuu wayii jechuudha hojii akkasii harkaa qabaa eegatti hojii sun baay'ee nan oofne wanni an murteeffadhe hojii namni yoo qabate baay'inaan beektaa diinii keessaan ba'a amantii barachuurra xiqqoo dhiibbaarra fida ba'ullee osoo hin taane dhiibbaarra fida kanaaf ani kaayyoon kiyya inni guddaan amantii islaamaa kana barachuudha waan ta'eef barumsarra jira siigalee amma biyya UK irraan ta'e hin beeku achirratti kitaaba hedduu maxxansa YouTube irratti kitaaba isaanii keessaa tafsiira isaanii irra buuse achuma dura yoo osoo buusu irra deebii yeroo lama buuse asaanuma kana jechuudha kitaaba biraallee irra laale soo walumaa galatti kaayyoon kiyya inni guddaan namni garii yoo Hamzaa kana magaaluma keessa argana akkamiin barataa jechuu danda'a siigalee waan an soba jechuu danda'a garuu ani wallahi kan rabbiin quba qabu onlaayinii mana galee jennaan kitaaba banadha guyyaan ani raahaa qabu yoo jiraate guyyaa jimaataati guyyaa jimaata sanuu kitaabatti harkina fiiga giddii irraa of qabu wallahi dhugumaadha kitaaban na fiiga garuu if dhooga maaliifi torban keessa guyyaa takka boqonnaa yoon godhin mataan kee tokko wannoo ta'a jedhee hedduu takka barumsa irra jira fokasiin kee barumsa akkuma isin jedhe barumsaan fagaadhee islaamummaatti nama yaamu kan inshallah fuulduratti rabbi hojii nuu banama. Tole ulfaadhu jechaan wanni guddaan beekumsa wanni guddaan ilmiidha hin dhaqqabamaa jecha hojiin diinagdee jechaadha. Mee Hamzaan irratti akka dargaggeessa tokkootti yookiin akka dargaggeessa islaamaa tokkootti maatii horatee jira? Maatii singileedha. Singilii laqqaqaa singilee dheeran jecha rabbiin dabiliin nu habaasu singil neenye maaliifuu singiliidha. Garuu immoo hin jiraami namni ati ilaallatte wayii kan qalbii irra buufatte jiraachuu danda'a sun hin jira of course namni hin jaaladhe qalbii irra buufadhe hin jira ammoo singiliidha sababa singilii mana kiraati mana kiraa dadhabdee yaaki wallaahi ilaahi rabbiin keessa nu hawaasu qaba rakkataa mara rabbiin rakkoo keessa haa baasu tole immoo jechuun beekta yeroo baay'ee asumaan immoo daawwattoonni keenya kabajamuun mucaan qal'aan diimaan siingiliidha yookiin hin fuudhe yookiin nama bultii horatee miti maaliif beektee yeroo tokko tokko nama akkana gama sooshaal miidiyaatiin xiqqoo dhageettii qabu beekamtii qabu kana yookiin ijoolleen ammaatuun feemas waan akkasii namoota jiraniin kana gaaffii adda addaatu dhiyaataaf shamarreedhaaf yookiin intala dubaraatiif dhiiratu gaaffii dhiyeessa gurbaa dhiiraatiifis akkasuma yeroo ammaa kana safuun xiqqoo isii cabdee beekta wantoonni akkasii akka isuun illee hin jira gaaffiin akka isuun si dhiyaateen beeku waan natti hin jedhu jalqaba irratti wanti sirraa qabu tokko haasaa keetirra shamarreen safuun cabsine because maaliif beekta wanti kun waan jiru seenaa ummil mu'miniina Khadiija bintu Khuwaylid yoo ilaalte jalqaba jaartii rasuulaati waggaa 40 taate isaan waggaa 25 ta'anii ofuma gaafatte rasuulli hin gaafatte isiin wanno wayii qabdi meesuuraa jedhama gabra qabdi gabra kana wajjin rasuula sallallahu alaihi wasallam gara shaamitti ergite shaam jechuun yeroo sanatti shaam naannoo gara suuriyaa jechuudha suuriyaattu shaam jedhamti yeroo sanatti biyyi sun baay'ee guddoo daldalli achitti fokasiidha warri yaman irraa warri suudii irraa suuriyaa deemaa turan nigdiidhaaf baay'ee mijattuu turte soo yeroo sanatti amaana rasuulaa laalte sallallahu alaihi wasallam rasuulli waan itti kennan kana nama akkaan amanamaa turan nama amaanan biratti hin banne turan yeroo osoo nabii hin ta'in jechuudha kanarraa muhammadul amiin jedhan muhammadi amanamaa jechuudha sababaa haqa eeguuf kan hin sobne haqa namaa hin nyaanne ka dhugaa dubbatu sababa kanarraadhani isiin tuni rasuula kana laalte yeroo nigdii kana deemee deebi'u haqa kan akkuma jirutti nama eegu ta'uu argitee jennaan amala irraa jaalatte akka fuudhuu barbaaddu dubbii kana irra fidde laal isii irra fidde jechuudha waggaa 1,400 irra fiddee rasuulillee sallallahu alaihi wasallam qeebalanii seenaan keessi dheeraadha gaafa san silaam teknoolojii osoo wannoo taate safuu cabsite jenna safuun hin cabne wanni akkanaa kun hin jira dhugaadha akkamsaan guyyaa takka keessa dubartiin sadi jaalalnaa dhiyeessitee jira an akka kiyya jechuudha yaani maaliif namni wanni si jaalatuuf diinii kanaa malee ati yookaan bareedaa nama adda taateeti miti namni diinii yeroo sirra arge kabaja diinii sani namni waa wayii sirra arga beeki gaafa jaalala sii dhiyeessu lafumaa kan hin dhiyeessu hattuudhaa fi suuseedhaaf namni wannoon dhiyeessu si galee garuu namni tokko jaalala si yoo si dhiyeessu maanaa dhiyeesse jettee of laaluu qabdu wanni si dhiyeessuuf diinii sirra jiru kan ani maal Hamzaan bareedaa yookiin abbaa qabeenyaa yookaan wanna wayii ta'eef miti kanaafuu diinii kanaaf dhugaadha jaalala naa dhiyeeta biyyoota asirraa osoo hin taane biyyoota alaa hedduurraa naa dhiyeeta
garuu ammoo tunuu ati si galee dhiyaateef illee hin qeebaltu hin jedhachuu barbaadeetoonni akkasii. Tole ulfaadhu jecha daawwattoonni keenyas qaamaaf qalbiidhaan akka nu duuka bu'aatiin hin jiran abdii qabna. Qophiin teenyas immoo nama hifachiiftu yookiin jechaan akkaataan ittiin ibsan iyyuu xiqqoo isii ulfaataadha. Qophii bareedduu, qophii gaarii, qophii dargaggeeyyiin lamaan jidduutti taasifamaatiin hin jirudha. Kanaaf immoo qophii keenyarraa waa hedduu akka hubataatiin hin jirtan abdii qabnaa. Kanaaf nuun hifatinaa xiqqumatu hafee nu duuka bu'aa isin hin jenna. Mee Hamzaan ilmi namaa jechaan erga gama addunyaa kanaatti dhufee qilleensa addunyaa kanaa buuqatee dandamee booda mudannoowwan garaagaraa galmeessaatiin hin deema. Waa hedduus naa kaafteetiin hin jirta. Garuu immoo mudannoon addaa sammuu Hamzaa itti maxxantee hafte jechaan addaa mudannoowwan hedduu naa kaafteetiin hin jirta haasoo keenya keessatti. Mudannoon addaa Hamzaan osoo irraanfateeyyuu isiin Hamzaa hin irraanfanne jirti. Mudannoon ani qabu dhugaa dubbachuudhaaf mudannoo lamaan sanii tokko kan namtichi Islaamaa baangaan irratti qabatee ajjeesee halkan guutuu eegaa bulu yeroo riba keessaa ka'u mudannoon guddaan kan qabu sanii inni lammaffaa namtichi Musliimaa biratti maqaa kiyya Musliima himachuu dagadhee akka Musliima ofiin jedhe dagadhee gorgisii jedhee itti kakadha. Mudannoon guddaan sani mudannoon biraa akka mudannoo guddaatti osoo hin taane mudannoo xiqqishoo wayiiti. Dhiyoo tana ila gaafa abbaan feesbuukaa fooloorsii kaase wayii fooloorsii jawaara jala gaafa yoo seente baay'ee bu'aatu. Ani gaafas obboroo ol ka'ee feesbuuka kiyya bane yeroo kana banee ol laalu kuma sagali yaani kuma 99 naaf fakkaate liiba keessa olu taaleemi kana laale kuma 99 musliimonni kuma 9 jedhe ija kana godhadhe kuma 99 ta'uun oolu jedhe miidhamma yeroo kana ija laalu kuma 9 wanni irrifadhe jechuun kuma 100 fi gaafas kuma followers kuma 100 fi kuma 10 qaba kuma 100 kuma 10 qaba kuma 99 yoo ta'e meeqa hirdhadha fakkeenya kuma 100 fi 10 kuma 99 yoo ta'e kuma 11 hirdhadha kuma 11 sila admaa namni halkan maal nam muraawulee maal balleessa jedhe maal lafa kaatee beeyta waan namni admaa nam mure Hamzaa kanarraa followers yaa deebisu nadhani sila badiin kiyya maan sila waa wayii ol baasanii maqaa na balleessanii namni followers narraa deeffate jedhe sigalee bakka waan admaa nam mura wayii ta'e eegasii kuma 9 yeroo irrifadhe sila maan wanni kun jedhee feesbuuka keessa seenam yeroo kana wallaalu baxabbate feesbuun followers narraa bateedha kuma 6 ta'e ka Jawaar gaafa jala laalu kuma 9 foyi numaa deebisa abbaan feesbuukaa jedhe eegasii achi ture nu deebisanii maybe manaan ijaarratee nu deebisanii fakkaata wanni walla dhugumaan followsiitu badduudha maal qabnare mamaa qabnu beeku daa'iman qabnu jaartiin qabnu mana qabnu wanni itti obsinu isidha isii jabeeffachuu qabna jechuudha warri qabdanis jabeeffadhaan jabeeffadha isin yaada malamu tole ulfaadhu wallahi waan gaariidha jechaan mudannoo ajaa'ibaa qabdaa mudannoo nama barsiiftu bashannansiiftu bohaarsitu waa hedduu sirraa hubanneetiin hin jirra nutis tole gaamee qophii keenya goola buudhaan duratti yaada zaar poodkaastiidhaafis haa ta'uu akkasuma immoo dargaggeessaaf keessattuu immoo dargaggeessaaf akkasuma immoo islaamummaa tanaaf namoota islaamummaarra jiraniif akka Hamzaa'itti akka dargaggeessa tokko itti maal dhaamtaafati dhaamsa waan isinirraa arge keessa dhugaa dubbachuuf waan bareeda isinirraa arge wanni ani isinirraa arge maal inni hedduu miidiyaa tokko gaafa hordoftu namni isaan ol baasan nama manguddoo qofa ol baasan siigalee dhugaadha reyaalituma hedduu miidiyaa kennu wanni cabse tokkoffaan san nama guddaa nama umriin achi kute qofa ol baasan dardara kana namni interview godhu baay'inaan hin xiqqaata siigalee garuu wanni silaa irra focus ta'amuu qabu dardara namni gariin akkanuma ilaale abboo kana waan akkana dhiyeessanii jedha ni nama akkanatti ilaaltee tuffattu baara ta'uu danda'a keessa umriin fagaateef namni beekumsaan hin fagaatu umriin xiqqaateef namni beekumsaan wannoon ta'u Abdallah bin Abbas radiyallahu anhu umrii xiqqishaa baara ture siigalee Abu Hurayra Abdurrahman maqaan isaa innillee baara ture hedduun umriin guddatee fi miti wanni umrii keessa hin jiru gariin hedduun meeqatama umriin guddate jalli kashafaa jira umriidhaan hin madaalamu namni isinirraa wanni an jaaladhe tokko dardara hedduu kan namni agartanii wannoo jedhu fiddanii haasofsiisuun keessa yaanni inni ba'u laaluun waan bareeda isinirraa jaaladhe soo yaanni keessanillee hedduu namatti tola akkanatti himtanitti dardarallee sheekotallee manguddollee waan hunda hammattanii yaada irraa fuudhuu yaada qabdan kun waan bareeda waan filatamaadha maaliif waan dardarri naasofne manguddoo haasa
waan manguddoo hin haasofne dardara haasa'a waan kun hin haasofne sheeka haasa'a nama garagaraa gaafa intarvii godhan nama eejii garagaraa irra jiru yaada garagaraa cuunfatan jechuudha. Isiniifillee bareeda inni biraa wanti jedhaa jiru wanti kun waan akka miidiyaan laalamuu qaburraa gahee guddaadha. Haddaan dhaamseen haasa'u kun dhaamseen haasa'aa jiru kun nama kumaatamoota hedduu bira ga'uu danda'a. Wanti san katabate isin jechuudha. Because waan kana osoo hin dabarsine namni laalamu hin jiru. So seenaa nama hedduu akka baratamu godhaa jirtan shoora guddaadha kun. Kanaafuu waan kanarratti jabaachuu qabdanii inni biraa immoo uummanni keenya xiqqoo waa wayii qaba. Nama qoosu qofa, nama kolfu qofa, fanii qofa, sirba qofa jabeessan. Siigalee nama waan gaariidhaan as bahu hedduu namni focus hin godhu. Kanaafuu hordoftoonni keenya obboleewwan keenya Zaad podcast kan jedhu kana waan guddaa miti birri ittiin kafalanii subscribe godhaa fi tokkoffaa irratti share godhaa guddisaa fi waan badaas baasaa jiran akka hagan amma argutti fuuldura rabbi beekaa rabbi fuulduraaf haa eegu hagam argutti waan bareedaa irraa argaa jira. Siigalee share godhi maaltu namarra dha tomaa namarra kadhu kadhaa miti argutti wal jajjabeessuu wal utubuu rabbiin akka walii hajama uume ilma namaa kun ilmi namaa walii hajamaadha rabbii kenna qofa. غني عن العالمين كوفين جد دريس وتكتي نجم ربي نقف أنا سوالي تجم هذا من يانا داب ديوان إنجراري مال انترفي قوت إلمي نما ولي هجم كنافو والجبسو والأتو والغرغارو عادا كنا تبو أبى جوار باريتي برا دابات داب بلايان كنا كنا جوار بار تولي حمزان درجة جميس جبان ساعتي كي قال ياكم مجال كبرت شيكاس إيرانو فلاتين وكبجيس إنه فدياتي بفجار في ديبيتين يوكيم سجنتا مودنون رجدورة أرقمتي وايدون وكافتي حواس كينيا سوام برسيفتي في مكازار بوركاسي تنقلتهم ألفاردو عمري نوف ديردو سينجتشو بربادة تولي دعوتو تكينيا كبجمون جل كبرة حمد أمور سجنتا كينيا أكفهانا نفودات نينجرتن يوكين كاماف قلبين تيسن أكازار بوركاستي بيرا يوكين كوبين مودنون دا بيرا جرتو شاكين كم كنا في موجا كوبي كينيا جام غولابوت ديماتني جر كوبي كينيا غولابوت جرا واحدو حمزة وجينيس واحدو كافني تني جرا تبا هدو برنوت هدو اسم برانجيني تني جر وفدرت اللي يوربين جدي إن شاء الله غوداف غند بيك هنجروس هني ربين غرغار سفني أولباسو داف يوكين مودنو إساني حاساني إسين أكا يوكين نوتيس مودنو إرافودان وغوچودان وفدرت يوربين جدي كرورا كسي كمنا نوفيس ربين كرورا كينيا غلمانون ها غوجن كنا في موغا أورمون يو مماكو دبي في أولين غبابدو ويا جدي تنين مماك سينا حمزة تقولوا وان هاسوني تنين كيسا باني متي نوتيس الروما الرا اسم برانجين يوربين جنمو دورت يوربين عمرين ودير سقافتك ولت ديبني تنرأت فوني سينات هاتي وجينا سو دندين كنا في مو كوبي كنا غولمني تنين جرا زار بودكاست سبسكرايب شير في لايكي غوچودان وجنا دابدا اكسمس مو دابتا كيسان كان ادادا كيساتو مو كان مغالا تينيا مغالا روبي كيساتي ارغمو تيم بيكس فدا سنين جنة جلك برا هم تمرات وان ندوك بوتني في يوكي وان هودرتني غلطوما ألفاد دا كم فجافني هامرغو إجنغا والنهارغو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيو الفدا. Fire of Dragon Wushu Martial Art Club sponsor kabajat Wurtul Lenji Sporti Kenya Fire of Dragon Wushu Martial Art Club Lenji sa jalatama fi kabajama Lenji sa iddu garagara atti Lenji won sporti garagara kennuudhaan beekamu coach and judge instructor Imaruddin Saidin kan durfamu yoo ta'u yeroo gabaabaa keessatti jaafi gurra uummataa seenee hawaasa biratti jaalatamummaa fi kabaja guddaa kan argatedha. Haalaaf amalli keenya nuuf ragaadha ispoortiin jaalala ispoortiin nagaadha. Iddoon leenjii keenya magaalaa Roobee mana barumsa sadarkaa tokkoffaa madda walaabuu keessa yeroo hunda galmeen ni jira yeroo hunda leenjiinis ni jira. Fire of Dragon Wushu Martial Art Club sponsor kabajat.